السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ كم نجا. نجا فيا. شيخ غافيك غافيك يا واي جافايرا. واي جار سراي. إيه. آية مال جاياس. جافية بيان ما ولا هذا جربا ستي. والمدة بالأمنية وتمجين بلتي ورأنه بيقالي بيتني. بيقالي بيني أيتي فوفي. حقا قالي جايو هنا رت جنة سيلين بيدوبا جتي سيلين جارتي هنكو جنة اتخاقتي أقول جنة نسيني اللي هوكاجها. hoggaa sadii haga hoggaa sadii kan ammoo kalaasini faayidachuu illee waa mara isumatu murate ammoo ana rabbiin mucattii tana suuraa isaa feesbuuk irra hidhadhee jennaan mucaan kun jaarsa kiyyaa eessaa fuutee irra hidhattattee natti dhufte. Haya deemaa dhufte rabbii oofeetuma si rabbiin oofeetuma si fidiyatillee footoo isaati piroofaayila irra godhatte. Anillee rabbiin natti ammoo mucaa kana rabbitti amaanaa kenne yaa rabbii kiyya anitti nargu anis amaanaa sitti kenne ifaa jeeti yaafis amaanaa sitti kenne yaa rabbii kiyya naa eegi jedhee rabbitti kennadhe akkasuma rabbii sababaa godhuuf feesbuuk arqaaye suuraa isaa kana feesbuuk irra hidhannaan mucattiintu oolteen dhumne yomasa dhufte gabbuuftee misajjaraan na ergitee suuraa hiriyyaa kiyyaa maarra hidhatte naan jedhe. Jenna hay habiibti mucaan jaarsa kiyyaa eessaa hiriyyaa keeti eessaa sibira dhufe jaarsa kiyyaa jedheen jaarsan qabu jedheen attiin kakannee naan jedhe. Haya. Jennaan akki jaarsa kiyyaa jedhee amma jaarsa kiyya kanatti bilbilee gaafadhe maali jala jedheen na waakkannaan amma mucatti garagalee maal jedhee barreeffama isaallee mucattiin na ergite habiibtii tiyya si dhiisuusi akkanumaan kijibdi nikaa wayiituu irraan qabu hin kijibdi isii dhiisi oduu isii jalaa fuudhini ati jadhiina jaaladhu jedhaa isii. Caljiit warra jaaladhu jaalate oduu isiitti dhiisi. Waa balaan buute. Oduu isii dhiisa hinaaftee akkana taati tuni duraan misejjera irratti argee dubbisee dhiise malee ani isiiyyuu hin beeku tana ofirraatti dhiisi ati jaalala keetti fufi akkuma duraatitti itti fufnaadhaan. Abiyootii jaalalaatti fufii jeen ati usiituma gartee jaalala akka duraaniirraan hir'isin ittuma fufii jeen imaana jaalalaa san. Itti fufi. Amma mana kiyya kanaa ijaare kanallee as fuudhee isiirratti eegee bar mana kanallee habiibtii tiyya bulchimatee dalagaa jira kinoo mana kanallee simaa ijaaree jedhee manuma kiyya ofii ijaaradhe kana isitti illee ergeettiin jana jedhe. Haya. Mucatti amma mana isaattillee fuuteen as ergite kinoo mana kanaa anaa ijaare naan jette habiibti bar ifaajee tiyya ijaare malee mana keetii miti jedhee. Haya. Mucatti warra isaatillee dubbifti isiillee warri isaallee maal jedhee mucatti kana fuudhuuf hin kijibbii mucaan keenya fuudhee hin qabu nikaa wayiituu irraa hin qabu hin kijibbi si kijibbi jedhee warri obboleeyyan harka deeffate obboleeyyan illee na waaqate jechuu. Hayyee. Anaaf aaree kalaasina hiikisuun barbaadu nama keenya kalaaqis hin barbaadu jedhee ifaa jeettiyallee naaf hin jenna ifaa jeettiyya gaafuma halaala si godhadhu san. Birriin teellee gaafuma isa halaala naataa duniyaa ta'e takkitti siin deebisu naan jedhe duniyaan ta'e naaf halaali. Akkamitti halaala sii taate isa kamtu si hime quraana kamtu si hime fuudhuu nama abbaa tokkoo rabbi akkami halaala isinii godha jenna erga nikaa si hidhadhee ati jaartii tiyya taate ati naaf halaala hin kennu birrii ta'e naan jedhe. Jennaan kalaasi hayyee ifaa jemmaan tiyya sunuu sitti haa haftuu na hiikii jedheen amma na hiikiin kanarratti ani haraama qabaa ifaa jeen tiyya hoo akkuma inni jedhe halaala isaa taate dhuga ifaa jeen nama akkamitti nama halaala taate halaaluma taatii fi ifaa jeen tiyyatu isaa. Ifaa jee wanni ati dalayde beeta isaaf halaal hin taatu ati immoo na hiikee jechuun hin dandeessu duraan dursee na hiikee jechuun hin dandeessu sirratti dhoorkaa. Sigala jirame? Sirratti dhoorkaadha. Na hiikechuun hin dhoorkaadha. Ifaajeen ta'e immoo isaaf halaal hin taatu abadan. Ifaajeen ta'e isaaf halaal hin taatu. Inni immoo gartee kijibee. Ifaajee tanan argadhe. Kanatti na hojjatin naan jedheen argattu kana rabbillee nan gaafatu. Ifaajeen ta'e halaala kiyya. Isaajee? Birrii ta'e anaa halaalii kanan argattu yoo deemtellee ittiin hojjatin naan jedhe birrii ta'e argattu. Kijiba birriin ta'e naaf halaaliin
kijiba san kijiba san qebala man qabdu san sarra furata man qabdu suru furata man qabdu ay bana hi simbarbadu jere ana shari'an nagaafna torkiti ati waan garteenni fuudhata biraati fuudhuudhaaf sirra fuudhuudhaaf sababa inni sirra fuudhuu deemuuf na hiiqeetteen sanin ta'u nabiyyi jere kana kees birri lebar birri mati yakate isman gabbaru tema ani du akkanam bene afuma inni nikai dachu hedusani ma ana ergituma le oyin dalaga anan jere ergi amma yoda fammo birri sana monti narra fuudhe nikai sitti dachu narra fuudhe birriti akasi ukhti gabaabdutti shari'aan akasi inni sikki jibuun qabu yoo fuudhuu fedhe useen imjee fuudhu na hiike jechuun hin dandeessu nama kana nama jibokkami waliin jiraatan reef shari'aan giddimaa waliin jiraatan nama kanaa kan duraan fira laaluu qabda dhiira gartee adaban qabne dhiirtinis dubartii adaban qabne gizeen fira laaluu qaba namayyuu gizeen laalladhaadha tanaaf waa baradhaati ulaagaa gartee dhiiratti heerumtan ulaagaa gartee dhiirtinis dubartiitti fuutu baruun barbaachisa tanaaf waa baradhaa jennee isin dadhabne sigale tanaaf nama akkam namni fuudhuu qabaa nama akkam dubartee heerumuu qabdi dubartiin beekuu qabdi eega gartee namni kun wallaaqee nama harke heerumee maal jee cinqi rakko akkas ana noran shari'a shaku dafuudhaan hunjetteedha shari'aan isin eeyyamte dhugama ana goranyi ana garbummaa namaa jelaanan galchine shari'a yoo ana horatte kabiroo si eeyyamti oto anu ofitiyya oforadha akkamitti kabiraa si eeyyamti yoo jedhu isin lachuu ofii oforatta moo akkamnaan jedhu ati sikki jibee gartee isiidhaan gara kana jechuu san sirrii miti san badii guddoo barreeffame qaalli akkasumas natti ergiten kijibtini kaarraan qabu usdedhina jaaladhodha isiin wallahi egaa akkasii tana wanni dhaqi inshaallah ganda gartee maakamaa qaadii beeka tana manguddootti himadhu amma ni kama sani denarraa hiikuu dideanna hiikisin barbaadu jennaan ani maal beekare akkas inshaallah achi yera santuu beeka anaa miti ka beeku dubbii tana galatoome Hi.